Baatii reefuu seene hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaa irratti yaadatamu yoo ta'u, kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsaa'an aannan harmaa haadhaa jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO fi dhaabni daa'immanii UNICEF akka jedhanitti harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e 800,020 ol du'arraa baraaruu danda'eera. Dhaabbattoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota 10 darban keessatti harma qofa hoosisuun 100 keessaa harka 10 haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan. Haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa 7 booda jechuun bara 2030 harma hoosisuun haadholii harka 70 akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru. Harma hoosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadha jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ta'an Niinaa Chaad. Akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufii jedhan. Kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taane irraa isaan eega. Akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru. Faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota 6 isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban. Sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akka itti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa 2 fi sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akka itti fufan gorsa. Nyaata madaalamaa hin taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona 2.7 yookaan 100 keessaa harka 45 du'uu waliin wal qabatee akka jiru akeekkachiiseera WHO'n. Mata duree har'aaf jenne kabiraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti ho'i barana argame kan ammaan dura mudatee hin beekne jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara miliyoona 200 ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan. Gama biraatiin kutaalee biyya Hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u, Afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. Ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa Phoenix, Arizonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama. Ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaranaaytii 109 yookaan isaan ol ture. Magaalaa dunkaanaa yookaan Zateent Zoon jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru. Ho'i garmalee guddaan magaalaa Phoenix mudate kun tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa akka argatan gochuuf dirqisiiseera jedhu jiraattota keessaa tokko Stephen Dewitt. The city's been sending one of the Valley Metro extended buses out here. Magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii 2 fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenyee qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'i akkasii na mudatee hin beeku. Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture
Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayirektara haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeremy Hoffman akka jedhanitti. These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have. Ho'i cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gadi aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u, sababni isaas naannoleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanuu fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan enerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa. Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo akeekkachiisaa hordofsiisee balaaf saaxiluu danda'a jedhu ogeessi tajaajila hatattamaa kan magaalaa Buchanan Steve Groshong. If you're out in the heat, you should be sweating. If all of a sudden you're feeling hot and you're not sweating, it means your system is starting to shut down. You don't have enough. Yoo ho'a keessa turte dafquu qabda. Yoo akka tasaa ho'i sitti dhaga'amee hin dafqine taate qaamni kee waan hundaan cufamuu jalqabaa jechuudha. Qaama keessaa dhangala'aa gahaa hin qabdu. Akkasumas balaa ho'i qaqqabsiise jennee waamnuu fi carraa guddaa qabda. Kunis balaa tasaa lubbuu namaa balaarra buusu ta'uu danda'a. Tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti namoonni Ameerikaa keessa jiraatan 100 keessaa harki 60 hanga dhuma baatii darbee adoolessaatti gorsaaf akeekkachiisa ho'a qilleensaa hamaa fi akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii jala turan. Ho'i barana baatii adoolessa keessatti galmaa'e kun immoo waggoota 120 darban keessatti saduraa ta'uu hin oolu jedhaniiru hayyoonni. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuran hordoftoota keenya an jaallannee gammadaate.